Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree tokko gabaabatti wal wajjin ilaallaa aga xumuraatti na wajjin tura. Egaa har'a aboo yookaan immoo authority isa jedhu kanarratti gabaabsinee sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaallaa. Aboo jechuun maal jechuudha? Aboon kun immoo amantoota fi aboon kenname maali kan jedhu gabaabsinee wal wajjin ilaallaa jechuudha. Abooni maali isa jedhuu fi aboo jechuun aangoo yookaan mirga ajaja kennuu akkasumallee murtoo kennuu fi ajajamuu dirqisiisuu jechuudha. Mirga yookaan immoo mirga ajaja kennuu akkasumallee murtee kennuu fi ajajamuu dirqisiisuu jechuudha. Afaan Ingiliffaa isaa the power of the right to give orders, make decision and enforce obedience kan jedhu kuni authority yookaan immoo aboo jechuudha. Egaa erga kana ilaallee sagalee Waaqayyoo waa'ee aboo yookaan immoo waa'ee authority maal jedha isa jedhu wal wajjin ilaalla. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaan tokko lakkoofsa 9:10 irra kan jiru akkas jedhee dubbata. Ergasii Waaqayyo hiixatee harka isaa afaan kootti buusee kunoo ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a. Ilaa akka ati buqqiftuuf, akka deegduuf, akka balleessituuf, akka gaggaragalchituuf, akka ijaartuuf, akka dhaabduufis ani har'a saba irratti mootummoota irrattis aboo siif kenneera naan jedhee jedha. Ermiyaas kutaa kana keessatti Waaqayyo hiixatee harka isaa afaan kootti buusee kunoo ani dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a naan jedhee erga jedheen booda lakkoofsa 10 irratti ilaa akka buqqiftuuf, akka diigduuf, akka balleessituuf, akka garagalchituuf, akka ijaartuuf, akka dhaabduufis an har'a saba irratti mootummoota irrattis aboo siif kenneera naan jedhee jedha. Egaa Ermiyaas aboo ajaja kana ajaju yookaan immoo aboo abboomuu isa kana Waaqayyo biraa argate jechuudha. Egaa amanaa tokkoo fi aboon kun kennameera jechuudha. Kun macaafa kakuu moofaa keessatti Ermiyaas raajichi akkuma dubbatu ajaja yookaan immoo abboomuu yookaan immoo aboo kan argate Waaqayyo irraa jechuudha. Waaqayyotu kan Ermiyaasiif kenne. Har'a amantootaaf yookaan immoo duuka buutuu Yesuus Kiristoos aboota kana dhaalanii jiru jechuudha. Egaa macaafa kakuu haaraa keessatti wangeela Maatiyos boqonnaan 10 lakkoofsa 1 irra kan jiru akkas jedhee dubbata. Yesuus bartoota isaa 12 ofitti waamee hafuurota xuraa'oota akka baataniif dhukkubaa fi dhibee hundumaa akka fayyisaniif aboo isaaniif kennee jira. Egaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa 12 ofitti waamee hafuurota xuraa'oota akka baataniif dhukkubaa fi dhibee hundumaa akka fayyisaniif aboo isaaniif kennee jira. Egaa duuka buutuu Yesuus Kiristoos kan ta'e kamuu namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amane fayyisaa lubbuusaa godhee namni fudhate hundinuu aboo kana qaba jechuudha. Aboon inni qabu hafuurota hamoota baasuu, dhukkubaa fi dhibee hundumaas fayyisuuf aboon kennameef jechuudha. Egaa nuuni aboo mucummaa yookaan immoo aboo ilmummaa qabna jechuudha. Aboon nuyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhaale yookaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenne kuni hafuurota xuraa'oota baasu akkasumallee warra dhukkubaan qabaman warra dhukkubsatanii ciisanii kadhachuu isaanis immoo fayyisuudhaaf aboon nuuf kennameera jechuudha. Har'a namoonni baay'een gaafa isaan sodaadhaan liqimfaman in argina jechuudha. Namoonni keessumaa kiristaanonni keessumaa amantoonni yeroo isaan haala biyya lafaa seexana dhukkuba waan garaagaraa sodaatantu mul'ata. Garuu keessumaa aboon amanaa tokkoof kenname dhukkuba yookaan immoo hafuurota xuraa'oota kana baasu warra dhukkubsataniif immoo maal gochuu kadhachuu fayyisuun aboo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa nuuf kennameedha jechuudha. Itti dabalee wangeela Luqaas boqonnaan 9 lakkoofsa 1 Yesuus bartoota isaa ammas walitti waamee maal godhe? Seexantoota haa baataniif, dhukkubsattoota haa fayyisaniif humnaa fi aboo isaaniif kenne jedha. Humnaa fi aboo isaaniif kenne jedha. Seexantoota haa baasaniif, dhukkubsattoota haa fayyisaniif humnaa fi aboo isaaniif kennee jedha jechuudha. Kanaaf nuuni machoota hafuura hammeenyaa irratti aboon nuuf kennameera jechuudha. Isaan abboomna jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii isaanii diiguun nuuf kennameera jechuudha. Akkasumallee dhukkubsattoota fayyisuun
nuuf kenname haboo nuuf kennamedha jechuudha. Haboo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa nuuf kennamedha jechuudha. Itti fufee wangeelli Maatiyos boqonnaa 28 irra kan jiru yoo argitanii lakkoofsa 18 fi lakkoofsa 20 irra kan jiru lakkoofsa 18 aga 20 irra kan jiru akkas jedhee dubbata. Yesuus immoo gara isaanitti dhiyaate gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis naaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatti maqaa Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Inni kunis maal jechuudha? Haboo mul'isa jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphaati saba hundumaa bartoota koo godhaa. Kunis haboo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhaalle yookaan immoo haboo nuuf kennamedha jechuudha. Lakkoofsa 20 irratti waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunis aboodha jechuudha. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin jira isaaniin jedha. Egaa nuuni qobaa keenya miti jechuudha. Aboon nuuf kennameera fayyisuudhaaf, seexantoota baasuudhaaf, dhukkubsattoota fayyisuudhaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin akka isaan fayyifnuuf aboon nuuf kennameera jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee hanga dhuma baraatti isin wajjin jira nuun jedha. Inni kunis immoo nuuf proomisii yookaan immoo waadaa galamedha jechuudha. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Wangeelli Roomaa boqonnaan 13 lakkoofsa 1-2 namni hundinuu warra biyya bulchuuf aboo qabaniif haa abboomamu fedha Waaqayyoo malee aboo qabaachuu hin danda'amu. Warra aboo qabaatanis Waaqayyotu achi isaan dhaabee jedha. Egaa obboloota koo nuuni sagalee Waaqayyootiin falmuu hin dandeenyu jechuudha. Sagalee Waaqayyootiin falmuu hin dandeenyu. Namoonni aboo qaban, namoonni aangoo qaban Waaqayyotu achi isaan kaa'e waan ta'eef isaaniif abboomamuu sagalee Waaqayyoo nu barsiisa. Kanaaf namni aboo kanaaf abboomamuu didu Waaqayyo dhaabeen hin mormaa. Wanta Waaqayyo dhaabeen hin mormaa. Warra kana godhanis firdi irratti hin fiduudha. Egaa nuuni gaheen keenya maali yoo jenne isa Waaqayyo nu ajaje yookaan immoo wanta Waaqayyo nu abboom raawwachuudha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaan 10 lakkoofsa 19 akkas jedhee dubbata. Ani kunoo mar'ataa hir torbaan qabaa hir aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera homtinuus isin hin miidhu jedha. Iddoo kana keessatti sagalee baay'ee murteessaa keessumaa kiristaanonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuu isaaniitiif aboo yookaan immoo aangoo yookaan authority isa jennu kana kan arganne kana iddootti dhimma bahuu dandeenyudha jechuudha. Kuni ani jedha kunoo mar'ataa irra torbaan qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irra hojjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Homtinuus isin hin miidhu jedha. Kana jechuun yeroo ammaa keessumaa bara kana keessatti yeroo hafuuronni hamoonni biyya lafaa irratti hojii isaanii isa ciggaasaa hojjetaa jiranitti sagaleen Waaqayyoo immoo akkas jedhee dubbata. Warri duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'an yookaan immoo warri bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'anii Yesuus Kiristoos duukaa deemanii aboo kana qabu yookaan immoo aangoon kun yookaan immoo authority'n kun isaaniif kennameera isiniif kennameera jedhee sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Egaa ani kunoo mar'ataa irra torbaan qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irra ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera homtinuus isin hin miidhu jedhee dubbata jechuudha. Egaa obboloota koo nuuni aboo diinaa irratti aangoo diinaa irratti aboo qabna jechuudha. Yookaan biyya lafaa seexan dhukkuba sodaachuu osoo hin taane Waaqayyo aboo isaan irratti nuuf kenna jechuudha. Isaan bituu dandeenya jechuudha. Isaan ifannee hojii diinaa dhaabsisuu hin dandeenya jechuudha. Garuu ta'uu kan danda'u warra gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanan warra aboo mucummaa isaaniif kennameen jiraatanidha jechuudha. Kana jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanne isa jireenya keenya godhanne erga fudhanne aboo mucummaa yookaan immoo aboo ilmummaa aboo isa nuuf kenname sanaanii hafuurota hamoota abboomu hojii isaanii dhaabsisu aangoo isaanii diiguu akka dandeenyuuf aboo nuuf kennameera jechuudha.